Naafin shamarran Oromoo guutuu keessaa akka kutaa Oromiyaatitti Arsii Tamboosite keessaa tokkodha jechuudha. Naafin bareeddudha. Har'as bareeddu, borus bareeddudha. Garuu maal taate? Isa jedhu irratti waliin ilaalla. Naafin kaleessa ni bareeddi, har'a fokkatteerti. Naafin duraan chaappistingii marrasingii fayyadamtee har'a hin fayyadamtu saniif. Naafin inumaayyuu hin jirtu tabira fuudhee. Tabira fuudhee Kadiirii jedhamu jira. Tole kanas waliin ilaalla. Isatti aansee immoo ergaa guddaa kan ta'e Naafii biraan akkanaa geettan kabajaaf jaalalaan isaanii gaafadha jechuudha. Anis Arsiidha. Naafilleen Arsii. Gandummaa nu galchuu osoo hin taanetti ergaan qabaaf jechuudha isiidhaaf. Waan fayyadamuu qabduun ergaan qabaaf jechuudha. Maaliif jireenya biyya Itoophiyaa keessatti wanta garagara waan biyya sanii wal fudhatu fayyadamuun dirqamata jechuudha. Kanaafuyyuu wanta san fayyadamuu dhaabdee jedhee yaadaan. Hir'ina isiin qabdus ittaan hima irranna keessan isinitti himaa jechuudha. Waan akkana isin guggodhee gara sooshaal miidiyaa kana naafiin indulloomtee naafiin meenqas taate naafii miita biraa fuudhe naafiin chappistingii dibatte malee kisii miti waa kisii dhaabaa please. Safuu eeggadhaa yoo dubbattan. Micayyoon tuni micayyoo aadaaf safuu ofillee eeggattuudha. Micayyoo adabaan guddatte adabaan hagammaatti turtu jechuudha. Maatii adabaarraa dhalatte adabaan guddatte adabaan heerumte jechuudha. Takkaa namas eegteen bitu, takkaas amantii salphisteen bitu, takkaas immoo Oromummaa salphisteen beeku, takkaa afaan isirraa hamaan ba'ee beeku jechuudha. Yoo duudhaaf aadaa keenyas nu barsiistee malee, amantii keenyas nu barsiistee malee. Miis naafii minneqqattu uffattee surreedhaan tiktook irraa sirbitu argitanii beektanii naafii intala adaba qabdu jechuudha. Tole naafilleef adaba isiisanis galateeffachuu qabda. Okay, kanaaf yoo amma ergaa guddaa isiidhaaf qaba. Isi biraan kana geettaniin barbaadu. Isarraa hansee immoo warroota fenni jettan asirraa dhaabbadhaatti yaada. Isin eessaa keeddan dhaabbadhaatti yaada jechuudha. Tokkoffaa irratti namni gaafa biyya Arabaa jiraatu, biyya Arabaa ta'ee biyya garaagaraa isaa jiraatu. Nyaannis namaaf tola. Hojii feetitti naqxee hodhala eegde nyaata waan ta'eef akka gaariitti qaamni keessii miidhaga jechuudha. Namoota tokko ni jira. Biyya alaas ta'ee biyya keessaas ta'ee bakkuma itti jiraatu haa jireenya maal tolu. Faayidaan jiraata jechuudha. Nam tokko immoo qilleensi Itoophiyaa hin ta'uuf. Amma ijoota sana qilleensi Itoophiyaa hin taaneef jechuudha. Kanaaf waan sirreeffatu qabdu jira immoo isheen. Kanaaf dhaamsasii dhaqqabu kana dhuma irratti biraan nagaa. Dhaamsa guddaa waan isin godhu qabdu itti himaa jechuudha obboloota kee. Asuma irratti immoo isiniifillee barumsa guddaa taa'ee ni yaada jechuudha. Gaafa biyya gallu wantoonni soorannu nuuf hin fudhatamu. Nafseen keenya waan nyaata isaanii sana isaa waliin nyaachuudhaaf baay'ee ulfaata. Bishaan hodhuu dirsi lolloocha. Nyaata akka tokkoo si godha bakka. Sitti hin tolu. Qilleensi biyya sanii sitti hafoo quuncisee sirraa kaasa gogaa kee. Bakka haala kaartoonii jechuudha. Kanaafuyyuu akkuma biyyaatti haaluma yeroo wajjin wal madaalchisaniitu jiraatan jechuudha. Kanaaf garuu isin akka jiraatu sana ni wallaalta jechuudha. Wallaaltee bakka argammattee nyaata hin dhaabdee amma maal itti fakkaata namoota tokko hiyyummaa waan nyaattu dhabdee waan dhugdha. Araban nyaataachuun itti yaada dhaabbadhaati. Indee nama dalagataa ture barra. Nama ijaazaa minneqqataa ture minaafiin nama mana madaamii dalagachaa ture jechuudha. Mucaan iyyuu jechiis taayyuu ta'e maatii qabdii boo ishiinis dalagattee mallaqa qabdi. Warra akkas yaaddan sammuu keessaan banaa. Waan ummati xiqqoo irratti duula hin banina. Waan irratti duultanii waan irratti hin duulle dhaabbadhaatti yaadaa jechuudha. Okay? Isin soba malee dhugaa hin feetan. Soba jechuudha. Soba kan bakka warra fakkeessee isinitti haasa'u waa laqatanii fuula dibatanii dirqama akkasii dhufuu qabdi naafi laa akka uumamteetti dhufuu qabdi malee jechuudha. Gaafa nama akka uumametti argitan akkana salphistu gabbaatanii. Okay. Biyya san keessatti naafiin jechuudha. Wanti isin dhabde hin jiru. Tokkoffaa maatii si bira hodhate aannan dhugdee dhadhaa nyaattee jiraachuu dandeetti. Garuu isin jireenya biyya sanii hin beektu irraa. Qaamni si jireenya biyya sanii fudhachuu hin dandeenye. Please nas taraddaa jechuudha. Isa taansi immoo Adaamaa jiraatti. Eenyumaa ol jiraatti yaaddu qeetaamsii ol jiraatti. Ati laamma feesbuukar teettee birrii abbaa argitee birrii abbaa argitee jala nyaatee mataa kan kee sharsi jee ta'ee shishaa ooftu si jiltingi
si caaltisi biyya ofii Oromiyaa keessa jiraataa jirti. Qilleensa ta'uu fi dhabe malee hiyyoomtee miti. Nu hundaanuu barkeessa jechuuf deemtanii isin. Atis gaaf galtee saree dhaltee fakkaattu maaliif hojjetattee lafaan qabdu maalirra teettaree maalirra teetta warri keessa beeyinarraa siin jaa miitti dhaabbadhaa yaada. Warri itti arrabsu kuni warra ofiituu hin beekne jechuudha. Warra duubni isaa duwwaa maatiin isaa duwwaa hojjetattee lafaan qabne duwwaa abdii akka hin qabne duwwaa jechuudha jireenya keessaa. Warri namarratti duultan jechuudha. Keessumaa ijoollee noormaanii gabbaanii akka barbaadanitti jireenya keessa jiran ibsatan hin feetan warra kijibu malee fooqii abbaa ragayyaa dhaabbatee inni jeemee neqqatee akkasii viidiyoo san waraabuu feetan. Viidiyoo fooqii abbaa ragayyaa jala maarra kedhee mana kiyya shamtuu san jala dhaabbadee sin waraabee feetan jechuudha. Dhaabbaddaatti yaada. Akka jireenya abbaan keessa jirutti haa jiraatu. Itti deebi'ee immoo warri fuudheeraa ittiin maa wal somna bannaataa jechuudha. Mucayyoon kun bifumaatu gurraacha ta'e maaltu irraa beede? Maaltu irraa beede? Humna akka irraa hin banne jechuudha. Okay. Ammallee immoo warri isoobdii duraan immoo duqeetii fayyadamaa turte illaa duqeetii miti. Qilleensa gurraachesse malee duqeetiin sii jechuudha. Duqeetii siidha malee ishee miti. Okay. Isatti aansee immoo dhaabbadhaatti yaadaa jechuudha. Viidiyoo namaa fuutan yeroo maxxansitan, piikchara namaa fuutan yeroo maxxansitan, yeroo nama afaan qabachiisu deemtan waan afaan qabachiistanitti yaadaatti dubbadhaa. Ishii fi abbaa manaa fi isii addaan baasuuf deemtan. Isin akkaan keemiti bara abbaa manaa kabajaa qabdi. Eessa baatee maal poosti gootee maal hojjatte nama isii tokko xaxxaru qabdi akka alal jette ala ooltee hin galtu. Haya kabaja qabdii jechuudha. Maali boo akkas kana maraachuusaa waa'ee namaarraa haasa'uun tata ofiituu hin beekne hundachaa. Inni akkasii bultii namaa hin diiginaa. Bultii namaa hin diiginaa jechuun shamarran arsii akkitti qabattu beekta abbaa manaa isii. Isin waa feetan illee osoo hojjettanii mucaan hin dhiyeessu mucayyoo jechuudha. Akkanumaan dubbii walii hin laaqinaa. Handaaraa dhuftanii bultii namaa hin diiginaa. Keessa namaa jaallate keessisii jaallate fuudhe malee argee qaamaan wal erganii wal jaallatanii wal fuudhan malee isiniin mari'atanii waliin fuudhe. Akka aadaa arsiititti akka duudhaa arsiititti gabbaree fuudhe. Aadaa fi guutee jechuudha. Akkeessan laqaaqaamii warra appilikeeshinii feesbuuk irraa daaloo gootanii mataa wajjin oowwisaa bultanii miti micaa. Aayaa kanaafuu gad dhaabbadha jechuudha. Warra akkasiisan warri sirraa gabbee haasa'u warra appilikeeshiniidha. Appilikeeshinii feesbuuk irraa daaloo godhee mataa wajjin oowwisee achumaan booda mootuyyuu appilikeeshinii ofirraa dileet godhee raafatu. Isin warra akkasiiti jechuudha. Warra kijibdu jechuudha. Okay? Kanaafiyyuu mucaan namummaa ishee jaallate malee bifa isiin jaallate si jammara. Namummaa qabdi akkitti abbaa manaa ishee qabattu beekti. Kabaja beekti. Akka keessan kabaja namarraa hin buustu. Kanaan isiniin jedha dhaamsaan qabammoo naafidha jechuudha. Naafiidhaaf immoo dhaamsa guddaan qaba biraan ga'a. Akka raaffanne jechuudha. Maasitti fakkaate biyya Itoophiyaa keessatti soorata siif ta'u filachuun dirqama sitti ta'a. Iddoo siif ta'u jiraachuun dirqama sitti ta'a. Dursa yeroo ofii mataa keetii kennuun dirqama sitti ta'a. Argitee qabeenya hojjetatte hunduu itti mul'anne bifa keetu isaanitti mul'ate malee. Kanaaf waa hunda caalii yeroo ofii keetiif kenni. Of jaalladhu. Of tottolchi. Okay? Waan siif tasmaamu doktora bira dhaqii gaafadhuutiif fayyadame. Isarraan immoo tuyyuu dhaamsa guddaa siif qaba. Inni guddaan ati dogoggora godhaartu jechuudha. Biyyi Itoophiyaa keessa jiraachaa nyaata siif hin madaalamne soorachaa. Okay? Gizeetti madaalamaan ta'e itti raftee waa akkasii yaada garaagaraa keessa seentee maaltu si yaachisa giiftii koo. Kanaaf yaaduu si hin barbaachisu jechuudha. Nyaata siif madaalamaa ta'ee nyaata siif barbaachisu qaama keetii wal fudhachuu danda'u biyya san keessatti dirqama argachuu si barbaachisa. Kana mootuyyuu dhaabba fayyaa dhaqxee mirkaneeffachuu qabda jechuudha buleetti kiyya. Isatti aansee immoo isumayyuu nyaata kanaafiyyuu obbolee ati wanti godhuu qabdu jechuudha. Akka ilma hin harkanneef marfee fayyadamuun siif hin barbaachisu. Biyya isaan keessa tokkoffatti namni marfee fayyadamuudhaaf yookaan wanta akkasii sana makkilaa fudhachuudhaaf nyaata argachuu qaba.
Okay? Waa baay'ee isa barbaachisa. Dursa fayyaa taasa barbaachisa. Waa baay'ee barbaada jechuudha. Kanaaf isa santuyyuu xamzazza godhe qaama kee goggogsee si hambise jechuudha. Kanaaf ilmi gaarii dhabe. Lij baljinatidha. Ilmi yeroo daa'imummaa argatan gaariidha. Kanaaf ilma argadhu malee marfee hin fayyadamne sin jedha dhaamsi kiyya kanaadha. Yeroo gaarii qabaadhaa baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabajaan bum.